Jirra jirtu ilmaan Oromoo bag jiraattan naginni sanbadaadha dhiyaadha saniin jedha welcome karibu obboleeyyantii. Hello attam nagaya. Hello dhageessisu. Nagajira. Dhiifama maqaan kan kennaaf hin qabamu. Okay, Tony Nan. Eenyu? That. Maqaan koo Waaqtolaadha. Okay, man naguma darbitire. Naguma dhiifama ammas maqaan kan kennaan qaba. Eenyu naan jette Sofaan? Sofaniyaaf. Okay. Ya video kan kee wayii tokko namni natti arge ani artistoota wajjin hojjedha. Okay. Ya asiani Dallas Texas irraa si bilbilaa jira. Okay. Ya video wayii natti arganii Sofaan gitaar taphachaa Adaama keessa maallaqa gaafataa jedhani. Gitaar taphachaa maallaqa nam gaafataa jedhani baay'ee tokko rifadhe video kan kee argee akkas ta'uun qabu nu uummati Oromoo kadhan beennu nu sun hojii faannooti malee. No, waan akkasirra osoof qusatte baay'ee gaariidha. Ani baay'ee tokkoon gadde. Kanaaf si bilbile. Lama mazede. Nama dhimma hojii wayiiti fi eegaa waliin soda eegaa jiru tokko ture. Saayins barlaa. So wanti odeessaa jiran hin jiru jetta? Wanti odeessaa kun atini akkami ganda keessa qarshiin gaafanne maallaqa? Ka nama willisani marge willisaan kaaslisaanii willisu beeyda gaafa yeroo qabsoo willisaa willisaa malee yeroo jaalala willisaan willisu jirtu. No jechuun la jechuun sun qulqulleeffachuu barbaade maal seeta foto video editii godhufa danda'ani video shaapii godhufa danda'ani maaltu jira jedhan artistoota wajjin waan yoo rakkoon jiraate waan tokko irratti wajjin hojjechuu dandeenya si qarqaaruu dandeenya garuu ganda keessa akkasi maallaqa gaafataa gitaar taphatee akkas taanaan baay'ee gaariidha. Ila sagaleen kan kee baay'een dhageessisu sagalee kan kee ol fuudhi dubbadhe dhiifama hojiin. Maal jette?